So waa'imaa baay'ee sagalateeffataa hangafa du'aa ka'uu kan jedhu faarfannaa isaatiin itti seensaaf itti fayyadame daawwattoota keenya attam jirtu nagaadhaa nagaan waaqayyo bakkuma isin jirtan hundumaatti isin haa ta'u. Egaa torban darbee kabajatti faranjiin gara biyya keenyaatti immoo guyyaa har'aa kanaa dilbata jechaadha. Ammallee nu biraa halkanii qixxeedha garuu warra biyyaatiif bareera. Utuu akka duriitii gara waldaatti fiiguu egaa bara kana keessumattuu bara COVID-19 kana kiristiyaanonni biliyoona hedduu ta'an kuni yeroo ammaa kana keessatti egaa silaa guyyaan kun guyyaa guddaa ture, guyyaan du'aa ka'uu, guyyaan ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa ajaa'ibsiisaa ture, guyyaa itti amantoonni mana waaqeffannaatti wal arganii, waldaatti wal arganii, waliin waaqeffatan, waliin faarfannaa dhaga'an. Guyyaa itti gammachuuti, guyyaa itti waan baay'een isaanii du'aa ka'u. Guyyaa akkasiiti, guyyaa hiika qabeessaa, guyyaa jabaa ture. Egaa vaayirasiin xinnoon kun as dhuftee biyya lafaa irratti gadi lakkifamtee yeroo ammaa kana ardii torbaniin raasaa jirti. Kun dhaamsa guddaa qaba yeroo namni hunduu mana isaa taa'ee ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqeffatu kanatti yookiin kabajatu kanatti hiika guddaa egaa waliinuu beenna mitiiree yeroo itti warra Gibxii lole sanaa waaqayyo ilbiisotuma lafarraatiin lolaa ture. Dha'icha gurguddaa, dha'icha akka ammaa kana niwukileeriin hojjetamee yookiin warri xiyyaara qabu xiyyaaraan biyya barbaadan reeban hin turre yeroo sanatti. Yeroo sanatti waanuma ilbiisota lafarraa kanaatiin dha'icha kudhaniinidha saba Israa'eliin gadhiisisiise jedha mitiiree waaqayyo. Egaa vaayirasiin xinnoon kun maal nuuf dhaamti akka hafuuraatti yeroo itti namni hundumtuu waldaa lagatee yeroo itti mootummaan hundumtuu emerjensii labsee namni hunduu mana isaa keessa akka taa'u taasisu kana keessatti as keessatti harka uumaa harka waaqayyo akkamittiin ilaalla kan jedhu itti yaadaa xiinxalaatee ayyaana kana kabajachuun baay'ee ba'eessa. Anillee kan inni yaadde baga geessanidha malee lallabuudhaaf miti. Kan akkanaa beektaniin barbaada. Baga geessan warri bosona jirtan baga geessan kiristiyaanonni waraana bilisummaa Oromoo halkanii guyyaa kitaaba kana baattanii biratti immoo qawwee keessan baattanii garbummaa saba keessan irra jiru qolachuudhaaf bosona kan jirtan achuma lafa isin jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu baga geessanii baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqayyo isin ga'e. Akkuma kana mana keessan kan jirtan mana keessanitti bara dheeraadhaaf duuti kan deddeebi'aa ture. Ilmaan keessan jallootaan kan dhabdan duuti mana keessan kan seente baga geessan du'aa ka'uun isinii ta'a. Baga geessan jechuun as ba'e. Ulfaadhaa ammas faaruu kana xinnoo ishee walitti jenneen dhaamsa gabaabduu dabarfadheetanii caqasa yookiin luqqisii muraasa iddoo kana keessaa isinii dubbiseetan baga geessanii koo xumuraa mee addisuu wajjiniin. Ammas addisuu waa'imaatiin galatoomii isaan jecha waanuma tokko dhaamsa xinnoo jechuudhaaf egaan gaafima tokko tarii dargaggoota keessa waa kaa'uudhaaf jedhee miidiyaa korraan dhaamsa qaba. Yeroo baay'ee gaaffii cimaa tokko isinitti hima. Namoonni Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa maaliif amanu? Maaliifitti amanu? Maaliif amanu? Du'aa ka'uusaa, du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti namoonni yookiin addumaan kiristiyaanonni maaliif amanu? Kan jedhu yeroo baay'ee gaaffii seenaati, gaaffii siyaasaati, gaaffii hawaasummaati. Gaaffiin akkasii kun of keessatti kana qaba. Yeroo dheeraadhaaf gaaffiin akkasii hin gaafatamu. Maalumaaf amanu? Egaa hamma namni baratu jirutti, hamma saayintistoonni jiranitti, hamma qorattoonni jiranitti wanti hin gaafatamiin hin jiru. Waa'een amantii kun
gaaffiin hundumaarra caalaa iddoo inni irratti baay'atu addunyaa kanatti gaafatamee deebii baay'een kan ittiin argamne tokko kan akka kitaaba qulqulluu kana hin jiru. Gaaffii baay'eetu keessaa madda baay'eensaa deebiitti argachuun baay'ee nama rakkisa dubbii amantiiti. Kanarraa kan ka'e bara hedduuf waraanallee kaasee ilmaan namootaa amantootaa fi warra kanatti amananii fi warra kitaaba biraatti amanan gidduutti rakkooleen siyaasaa, rakkooleen hawaasummaa, rakkooleen dinagdee kasaaraan gurguddaan addunyaa kanarraa geessifamee jira. Galgala kanatanii library software karaa ittiin kaataaloogii digital ta'e qabna. Achi keessattanii waa'ee gaaffii kana gashee gaaffii waa'ee du'aa ka'uu kana gasheetanii mee saayintistoonni maal jetti kan jedhuni ilaale. Waa baay'ee erga dubbisee booda MIT fiizishiyaanota asiitu jiru. MIT kuni Massachusetts keessatti kun yuunivarsiitiin kun anarraa iddoo nama taa'ee dubbataa jiru kanarraa yoo baay'ate konkolaataa oofitiidhaan daqiiqaa 5 miilaan daqiiqaa 10 akkas yoo ta'edha nama ariifatee deemuuf. Egaa namni maqaan Laan Hutchison jedhamu maal jedha seetani waa'ee resurrectionii kana waa'ee du'aa ka'uu kana it is not a scientific claim to be proven or disproven jedha. But rather miraculous want to be believed or disbelieved. Argitani waan furamu yookiin waan amma calculationidhaan amma prove this nu jedhamutti warri maatasi prove it. Kanaafi yoo formulaa sana formulaa arganne sanaanidha prove goone dhumarratti jala sararree gamman namiti warri keessumatti warri physics fi warri herrega jaallatan kana prove kana hin beektu. Kuni waan furamu yookiin hin furamne utuu hin taane waan saayinsiidhaan dubbatamu waan miraakilesii ta'uu danda'a jedheetu dubbata. Argitee saayintistoonni waan tokko ida'amuudhaan tokko kana lamaadhaan amanuu waa tokkoof ragaa barbaadu. Yesuus du'aa ka'uusaa dhaqanii qoratanii maal godhanii waan proof godhan dhugaadhaa warri saayinsii. Warri amantii immoo saayinsii sanaa ol fakkeenyaaf waan amma saayinsii irratti giraavitii waan harkisa dachee kanaa yoo saayinsiin amantii ta'ee warri kun immoo maal jedhu gravity kana disapprove gochuu hin danda'aa jiru. Kanaaf amma qaanaa Galiilaatti amma akkitti beennu warri keemistiroota keenya waa walitti naqanii waa fiduudha. Daadhiin akka inni itti argamu. Inni garuu bishaanumatti guutaa jedhee buusaa fi kennaa jedhe. Buusaa fi kennaa jira. Daadhii ta'e isa duriirra caalaa mi'aayedha. Kitaaba kana keessa jira. Wanti baay'eensaa waan saayinsiin deemuu fi waan macaafni qulqulluun kun deemu yeroo tokko waan saayinsii waan addunyaa kanaa gowwummaatti lakkaa'a kitaabni kun. Sanarra ooluudhaan ani idduma tokko as keessaa yoo waliin isinii dubbifnee kan beektanii macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannisii boqonnaa 11 lakkoofsa 38 hamma 44tti akkasuma muraasa na wajjiniin dubbisaa isa erga dubbifnee booda dhaamsa koo baga geessanii koon ta'uudha. Akkas jedha. Yesuus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalichaa dhaqe. Awwaalichi holqa dhagaati. Holqichis dhagaadhaan cufamee ture. Yommus Yesuus dhagicha itti fuudhaa jedhe. Maartaan obboleettiin isa du'ee immoo gooftaa yoona foolii godhateera. Erga awwaalame har'a guyyaa arfaffaa isaati ittiin jette. Kanarratti Yesuus yoo amanti ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti himneeree isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha awwaalichatti fuudhanii Yesuus garuu ol ilaalee yaa Abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadha.
akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadhee jedhe. Kana jedhee sagalee guddaadhaan Alaazaar as ba'i jedhee waame. Kanaaf namichi du'ee ture suni awwaalicha keessaa gadi ba'ee miilla isaa lamaanii fi wayyaan hidhamee fuula isaatti uffanni maramee ture. Yesuus irraa hiikaati isa hadhaqu jedhee isaan abboomee jedha. Ameen. Argitanii warri macaafa qulqulluu sirriitti dubbifnu yookiin kanaan dura dubbifattanis ta'e amantii biraa keessa teessanii kitaaba qulqulluu kana warri dubbistanii waa'ee du'uu fi du'aa ka'uu Alaazaariin hin beektu yaada. Walumaa galatti guutummaa isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 kakuu haaraa keessaa lakkoofsa 1:44 yoo dubbiftan kana bal'inaan argattu. Egaa as keessatti maal argina? Obboleettiin gurbaa isa du'e sanaa Alaazaar sanaa Maartaa jedhamti. Maali gooftaa akkamittiin guyyaa 4 erguma du'eeyyuu guyyaa 4 kanaaf immoo foolii godhateera ofittuun buutu ta'aatii jennaani kanaan dura ani waa isinittiin himne jedhe amantii isaanii yaadachiise. Kanaan dura bartoota amantii waa'ee amantii immoo barsiiseera. Waa'ee amantii yoo amantanii jedheera immoo gaara kanaan achi siqi yoo jedhan isinii buutama immoo jedhee waa'ee barumsa amantii barsiiseera. Isheen sana dagatteetti. Ani kana dura isinitti hin himne ettiin jedhe. Amantii ishanii yaadachiise. Akkuma kana yoo amante immoo ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneere yoo amante. Namni amanuu ulfina Waaqayyoo argaa ijoollee. Kana booddee egaa dhagichi itti tuulameera awwaalchittatti fuudhanii inni immoo yaa abbaa anaaf dhaga'uu keetiifan si galateeffadha jedhee. Anaaf dhaga'uu keetiif galatumaan bane jechaadha. Argitee humni galataa boolla banee qullaa hambisa jechuudha. Humni galataa. Namni yeroo baay'ee gungummii gadaddoo boo'icha miti fuula Waaqayyootti Waaqayyoo naa dhaga'uu keetiif sin galateeffadha jettanii beektu. Gaafa rakkattan, gaafa dhiphattan, gaafa muddamtan, gaafa cinqee yaa Waaqayyo galata kee jiraachuun kootiif jettanii beektu laata. Akkasittiin jireenyi itti fufa. Akkati yeroo hundumaa naa dhageessu nan beeka jedhee. Garuu immoo namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite amananiifanii kana dubbadhe malee jedhee namoonni cina isaa dhaabbatan jiru. Kanaaf isaan haa arganii humna kana jedhee tan akkas godhe jedheetu sagalee guddaadhaan Alaazaar bayyas jedhee. Yeroo sana gaa namichatti hundumtuu xaxameera. Harka isaa lamaanitti miilli isaa lamaan hundumtuu fuulli isaa xaxameera. Hidhameera. Kuni du'eera. Humtuu ittiin jiru humtuu itti dukkanaa'eera. Wanti itti mul'atu humtuu hin jiru xaxameera. Harkaan miilli fuulli hunduu argitanii akkati sochooneef waan baay'ee yoo sitti xaxameeyyuu hiiki du'aa ka'uu kun hiiki du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosii akka ati miilla fudhattee adeemtu si taasisa. Hadhaquu dhiisaa jechuun haa adeemuu dhiisaa. Hidhamee iddoo tokkotti du'eera. Iddoo tokkotti owwaalame iddoo tokko socho'uu dadhabeera. Miilli isaa tarkaanfatee deemuu dadhabeera. Harkatu hidhame, fuulatu hidhame, miillatu hidhame, argitee humna hin qabu. Amma garuu itti hiikaa. Kana booda hadhaqu. Hadhaquun suni abboommin suni let him go jechuun kun maal jechuudha beektu tarkaanfiidha deemsa. Iddoo tokkotti amma du'ee bososee iddoo tokkotti hin tortoru amma. Namni kun du'aa ka'eera. Kana booda hin deema. Karaatu dura jira jechuudha. Abdiitu itti horame jechuudha. Kana booda socho'ee adeema jechuudha. Harki isaa hiikameera hojjechuu danda'a jechuudha. Fuula isaarraa tarsa'eera jechuudha. Ilaaluu danda'a jechuudha. Deemuu danda'a, arguu danda'a jechuudha. Miilli isaa immoo itti hiikameera tarkaanfachuu danda'a jechuudha. Kana booda Alaazaar kana booda maraatoonii fiiguu danda'a. Jireenya maraatoonii deemuu danda'a. Hamma barbaade deemuu danda'a. Humna Waaqayyootiin du'aa kaafame waan ta'eef. Fakkeenyummaan isaa kana nu barsiisa. Argitanii
gaafa hammuma boollichatti sin'ee boollichi duwwaa ta'ee argitee diinni keenya inni waan hamaa du'a dukkana xaxamuu hidhamuu nutti abboomu duwwaa ta'a harkaa duwwaa godha Waaqayyo. Hiiki du'aa ka'uu kanadha. Jallina, ajjeechaa, badiisa, abdii kutuu, du'a kan haamileen du'e argitanii kan kaayyoon isaa harkatti du'e kan barumsi isaa harkatti du'e kan abdiin isaa harkatti du'e kan deemsi isaa harkatti du'e akkan deemne kan xaxame kan haalli jireenyaa xaxe haalli siyaasaa kan xaxe jalloonni kan xaxani kan dhaabitti ajjeesanii fuulatti dukkaneessanii harka hidhanii miilla hidhanii gaafa Yesuus Kiristoos hadhaqu jedhe harkaa hiikameetu du'aa ka'eetu deemuu danda'a ilmi namaa. Kanaaf bayyee argitanii du'a sana keessaa bayi haamilee dhabuu sana keessaa bayi abdii dhabuu sana keessaa bayi dukkana sitti marfame keessaa bayi kana booda erga kas jedhee booda itti hiikaa dhaqi let him go argitee si deemsisa Waaqayyo dhugaa ijoollee isin deemsisa Waaqayyo saba Oromoo isin deemsisa Waaqayyo barritti garbummaan hin gaasiniin jedhu hin dhufa Waaqayyo kana hin fida dachee kee irratti duuti hin dhaabbata yeroo ati teessee ilmaan kee tokko tokkoon du'aa owwaallattu hin dhaabbata bara eebbaatu dhufa saba Oromootiif Waaqayyo ati waaqessitu Waaqayyo inni humna qabu inni har'a vaayirasiin tokko ittiin nama biliyoona waldaa oolchite waaqeffannaa oolchite humna kana qabdu humna guddaa kan sitti ta'e akkatti baay'attee utuu jirtu saba guddaa saba baay'ee taatee utuu jirtu duutee deemsa dadhabdee ofirraa falmachuu dadhabdee waan adda addaatiin xaxamtee dantaadhaan afaan hidhamtee harka hidhamtee miilla hidhamtee du'a keessa kan jirtu Waaqayyo gaafa inni gaa jedhee hin kaataa itti hiikaa jedhee dantaan diinni sitti dhe faayidaa harka keetti hidhame fuula keetti hidhame miilla keetti hidhame akkaatiin sochoon akkaati saba keetiif hin dubbanne afaan keetti kan hidhame gaafa Waaqayyo hin gaa itti hiikaa gaafa inni jedhu sitti hiikamee afaan qulqulluudhaan miilla qulqulluudhaan harka qulqulluudhaan hojjettee saba keetiif sabni kee kan itti adeemee olii gadi deemee jireenya nagaasaa yeroo itti labsatutu baratu dhufa. Eegi du'aa ka'uu kanadha. Kanaaf dhaamsa isiniif fide isinitti lallabuudhaaf wangeela isinitti lallabuudhaaf akka paastariitti fuukotuu hin taane nagaa kanan isinirratti labsuudhaaf dhufe. Du'aa ka'uu yeroo waaqeffannu kanatti yeroo kabajannu kana keessatti waa'een uummata keenyaa kan du'e jaarraa tokkoof kan du'e abdiin keenya jaarraa tokkoof du'e haamileen keenya xiinsammuun keenya jaarraa tokko oliif du'e Waaqayyo hin kaasa nu kaasa saba Oromoo hin kaasa. Sabni Oromoo hin kaa hin deeman dachee isaa irratti miilli xaxameera dachee isaa irratti harki isaa xaxameera hiikkata barri inni itti harki Oromoo hiikamee dachee isaa irratti lafa Waaqayyo isa uume irratti lafa Waaqayyo isaa kenne irratti yeroo inni itti sosocho'ee hojjetatutu dhufa bara kana fida Waaqayyo barichatu dhufa haamileen keenya du'aa hin hafu abjuun keenya du'ee hin hafu mul'anni keenya du'ee hin hafu aggaammiin keenya nuti hawwinu sun du'ee hin hafu hin deema hin tarkaanfata tarkaanfatee immoo bilisummaan keenya laga ce'ee deemee warra kaaniif kan bilisoomsu eebba akka taanu godha Waaqayyo. Barrinnitti akka Alaazaariin hin gaa Oromoo ka'i kan sitti xaxamee jiru sirraa hiikamu barrinnitti jedhu ga'eera har'a inni immoo duduukaa hin tarkaanfatu bara itti aanu kanatti. Barritti Oromoodhaaf ifti ta'uu hin dhufa dhiyaateeras. Kanaaf abdiin kutiinaa haamileen keessan hin laafiinaa abdiin keessan hin citiinaa kiristiyaanonni Oromoon hundumtuu abdii hin dhabiinaa haamilee hin citiinaa iddoo owwaalamtanitti naftani iddoo xaxamtanitti naftani iddoo afaan qabamtanitti naftani hiikkattanii keessaa baatu ingaa barritti jedhu Waaqayyo ga'eera ingaa du'aa kaataniittu du'aa sin kaaseera
haamileen keessan ka'eera, amantiin keessan ka'eera, jireenyi keessan du'aa ka'eera. Kanaaf abdii horadhaa, jabaadhaa wal jajjabeessaa. Mana gadditti lixe dhaqaa jajjabeessaa. Waaqayyo sina gargaaru. Fayyaa ta'a. Baga geessan. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2020 baga geessan. Baga geessan.